Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshaallah guyyaa har'aa waan ofii kiyya itti fayyadamee bu'aa hedduu irraa argadhe tokko isiniin ga'uu barbaada. Innillee maali yoo jettan akkuma argitan asitti nashaadha, harcee boqqolloo jechuudha, booda rasiidha. Akkasuma immoo asitti oliivaa olii yookaan zayituuniidha jechuudha. Jarri kun lamaan maaliif nu fayyadanii yoo kan jennu taate qaajjisa kennafi qaajjifni keenya yookiin rifeensa keenya jechuudha akkam godha nuu laaffisa jechuudha, nuu luucceessa. Rifeensi keenya irra hedduu ijoollee habashaa luuccaadhaa miti, hin jajjabaataa jechuudha. Oo biyya arabaa kanallee namootu daran nu jabaata fa'a jechuudha. Rifeensi keenya nu jalaa bada. Akkasuma sababa kanaatiilleef jennee waan hedduu dibuu dandeenya, waan hedduu godhuu dandeenya jechuudha. Garuu furmaata illee ta'uu danda'a yeroodhaaf. Fakkeenya sooftii yoo kan dibnu taate isa sooftii dibne san yeroof nu fayyada malee achi booda mataan rifeensi keenya isa dhabeetiin yoo jedhe yeroon isaa irraa deemee yoo jedhe nu jalaa ciccita. Akkasuma immoo listishwaarallee yoo tokkofneetiin kan jennu taate innillee yeroof malee nu fayyadu jechuudha. Irra hedduu ammoo tooni nu fayyadu isa kana maaliif jennaan nuuf luuccessa, nuuf laaffisa jechuudha qaajjisa keenya. Inshaallah walitti deebina, walitti daballeeti. Isin akka itti fayyadamuu dandeettan asitti akkuma argitan kana jechuudha. Isa kana fal'aanaa tokkoo fi walakkaa fudheetiin jira. Akkasuma ammootu akkuma qaajjifni keessan irraa jala jiruun jechuudha. Dheeraa yoo ta'e ittillee dabaluu dandeettanii, tuuchullee akkasuma yabbullee yoo ta'e itti dabaluu dandeessanii jechuudha. Maaliif jennaan qaajjifni namaa tokko miti waan ta'eef jechuudha. Kun hedduudha, kun ammootu haphiidha akkasuma jechuudha. Asitti amma zayituun ittiin dabalanna. Isallee fal'aanaa 4 jechuudha. 2 3 waliin dhoofna jechuudha. Akkasuma egaa kanatti wal nuu fudhateen booda itti daballa jechuudha fal'aanaa lamaati. Maaliif jennaan xiqqoo hin furdate. Akkasuma immoo akka rifeensa keenya nuuf ga'utti jechuudha. Isin ammoo kana caalallee xiqqeessuu dandeettanii fal'aanaa lamatti godhuu dandeettanii. Akkasuma ammoo fal'aanaa 3 illee itti godhuu dandeettanii akkuma qaajjifni keessan irraa jala jiruuni. Anamma rifeensi kiyya tuuchullee waan ta'eef jechuudha. Fal'aanaa 6 fi ruuba godheetiin jira jechuudha zayituuni. Akkasitti dibattanii sa'aatii rifeensa keessan qulqulluutti dibattan jechuudha. Kan zayitii fi akkasuma qibaatillee hin qabne duratti jechuudha. Akkanatti eega jaahisa gooneen booda kun amma hin dibatamaa jechuudha. Baarakallahu fiikum. Hagamirra tursiifnaa isa jedhuuf dibattanii sa'aatii 3 sa'aatii 4 illee irra tursiisuu dandeettanii yookaan ammootu galgala dibattanillee yeroo raftan ganamallee dhiqatuu fa'a dandeettanii. Akkasittillee uummata akka miidhaa qaajjisa keenya irraa waan fidu hin qabu, bu'aa nuuf fida malee jechuudha. Kan ammootu torbaanitti si'a 2 guyyaa 3 ta'uu mala. Torbaanitti si'a 2 yoo dibattan bu'aa isaa in argitan jechuudha. Baarakallahu fiikum. Itti fayyadamaati. Faayidaa isaa hin argitanii inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinu fi amaanillah.